Jabal nagaan qaba sira keef jirtan tagaadha. والله نجا غيار ما أستاذ ما بيعني سمدي جرا سلام. Ustaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kan kotti waan dhagaamu natti fakkaatu garuu amma. دبال أوه جدودا واسيم برباد بوني أنا كجمع يرفتني وقف داري كويس أنا تيجي أنا سايم مي سلام عليكم. وني أستاذ نجا قبل دي فهم. Gaafadhee bar ustaazatu jawaabuu dide malee. No نجا جينا فكرت هذا دي سلام تاجن. Ustaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت ترى بدي هذا بس ما مبين Bar سلام salam ترى tan بدي السلام عليكم جي وعليكم السلام جي أستاذ wajib هذا bar salam dia bisun mal gona no tamma shay katani tu Yeah. taswirat gona. Ustaz عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ السلام عليكم جتة جتين سننتان ولم. ustaz jechu sutun taane okay. أكمل يتمدى أستاذ أكمل يتمدى. إن بيتي شمان جيان. بوني يكتب تسنجي أوكي سلام تقابل دوا سير راجو. dur ka akka duriitti jechuun hin ta'u kaama. نور كونكم نورمال إنه كسم بدي برسل رايو جوا قاتين أكو أتكو تسنجي نورمال. Ani ka dura abbaa mana kiyyaa akkas jedhaan ture amma garuu ustaaza kiyyaa maal jedhash. أستاذ ما بيعني بابا أنا كتير سامة. Amma ammatti miti. I don't know kara fuulduraan beekamu malee kan ammatti garuu. Karena durati si deemu shakkiin jirti hayyee. Qooyi an kasi gaafataa jiru jaarsa keetti midhamu. Maa beeku. Jaarsa kan koo ture ammaaf miti kan kara fuulduraan immoo hin beekamu jeeba. Amma gaa gara bisan isheen illee as jira. Akkuma bisan si gaafadha. Namni hedduu waa'ee keessanii kana fiidoo waraabaa ture, keekaa ture, kaanis mormaa ture, kaan qoosaa godhaa ture. Jesti maa beeku dhuguma siikee akkas irraan qabu. Isa gaafadhu kan beekne gaafa san gaafa na hiiku lamaanitti hiikee sadeenitti hiikee akka jedhee wallaalee jira garuu isuma gaafadhu mee ni dagaddan. Ustaaz akkami boonii jedhu warra bisan jechuun hiiteen kaarraa qulqulleessitee akkuma suuraa sanitti irraa lafa keessee jirtaan. Wanni kun hedduu namni duddan baane waan ta'eef anuun shakka beektaa amma boonii jedhu nama biyyaa walii kan akka jiru namuu wanni kun. Ustaaz amma biyyaan boonii jedhu kaasitiin ni hiitee suuraa rasuulaati. Halo. Halo, Syekh. Iya, sekarang ni. Sekarang جنجرو. Ni jira. Gapi kira guys ya? جنجرو. Ni jira. Halo. Boni ya? Ustaazonni biraana biraa mootii godhatee jira. Garuu sagaleen isaanii jira malee. Kan koni jira khiyya. Kasati di sini. Kan keenya Okay. jira. Okay, gapi kana mee ati deebisi shayini yeroo hundaa beektas dursee dubbachuun barbaadu akkuma waliin argaa turre viidiyoo kana dhaajiini. No. Boni viidiyoo kana ture. Gaadha bara. Yeroo yaa shayini yeroo hundaa dursee naasoo lakki shabaqa keetii miti maa beekan taa'e gaafa soonni wal beeknaa maa gara. Mootaa ishee kan isa gaa. Sheekh maa beekan taa'e. Booni yamma tamaan dur sinaa deebise pilees waan kana dhugumaaniin gaafachuu fedhee jechuun haguma rabbisan waanuma ifa jiru. Ani wallahi ammoo bakkaan fedhetti yoon si arge jaartee maa beekan jeen siyaama. Dumaa siyyeen siyaama. Maa beekan jeestiin kaas irraa qabu. Si qofa miti guutuu argeetu jaartii ustaazanaan jedhanii. Garuu immoo ani bara kana jedhee himuu hin danda'u. Isatitu sadeen inni irraa fixee yookaan immoo takka irraa qaba yookaan hin beeku yoo akkas haa jedhu meen waan afaan isaa keessaa bahu dhagee yeroo No. sanatti gaafa Okay. Taafaan isaatti deebinaa. Ati akkuma mataa keetitti akkuma booniyyeetti waa meeqa jechuun ammoo inni dhugaasii akkuma akkam jessiir. yeroo sanitti beektee ajendaallee taanee turre waan ta'eef yeroo sanitti inni yaadadhu iyyuu bakka emotion ta'een ture guyyaa sanaa wantoota hedduudhaan aareen ture kanaaf yaadadhu meeqan akkana hiike. Ni xam meeqa ni xam. Sadi.
Inni meeqa jedhee? Ni dagadhee baramma rakkoon san ta'e. Mataa keessaan qabdu? No, hin qabu. Sagalee waraabbanne? Waraabbanne. Tayyip ati amma jaartii ishee maa baane ishee jaartii maamma Jaarsa qaba jedhee of hin beeku. sababni isaa? Agan sagalee taasirra dhaga'utti kaayoo jaartii tiyya jedhee yoo jechuus baatee Maal jettee ifama jaarsaan qaba geetiin hin beekaa jette moo jaarsaan qabu geetiin hin beekaa jette? Maal jette ifama adda baasii fakkaatan? Baramma bardhiisnee jirra waa'ee jaarsa qabaachuu fi jaarsa dhabuu miidiyaa irratti. No. Booniyyatii dhagaa amma jeesti yoo namni tokko osoo karaa deemtu tarii immoo sin bilbilee tarii bakka cidhaa takka gabayaa weetti wal agartanii eenyu sin jedhanii booniyyaadhaa dhalattuu isaatii bira ijoollee shawaatii. Yaa bokkam singiliidha moo abbaa manaa qabdaa sin jedhanii maal jettee deebistaaf nama saniif gaafii. Garuu namni si gaafatu isaanaaf waan ta'eef eega si gaafate immoo deebisirraa eeggata deebiin kee maalidha? Kun waan dhuunfaa kiyyaatiin jedhan malee ibsatti laachuuf natti hin tolu namatti amma booda. Tayyib jaartii maa biyaan ta'uu kan keef beekamu jaartii maa biyaan akkan ta'in itti beekama boonii. Duraanimmaa akkasittiin. Hamza Hajileen asii gala jira sagalee tana waraabbachuuf ta'a waan haasutu itti yaa'aase. Hamza jala riimoof godhiyaa dabbaan Hamza Inni guddaan asii kana bidoo godhee barbaadde nama Hamza kana. Dubbiin inni keessa seenu dubbii biraa uuma waan ta'eef jechuudha. Hamzaan keessa gidduu lapha'ee maraamartuu meeqa keessa seenee waa meeqa godhee kamitti kanatti. Maal maraamartuu kam seenee dhumarratti ka jedhee barisa. Hamzaa jira bisu nama harkaan isin hiike isaa saddeeffaa kee fiiduu waraabaa tureemi. Maammoo yaan yoo. Apa ya yo? Apa berbangun tu lagi apa saja aku berlaya sini. Apa saja kami singkong tuan kita tu sentuh, mana kita tu sentuh. Nalla. Halkas. Aku tu pesan sahaja dia video post tu gula, sahaja kan video post tu gula. Video sabu ni je mau bangke sambar. Kap nugo dia usah video post guru. Boni ya amma gafi kan nugo dia bisa please. Dhugaa si deebisee barda gaafii amma osoo namni jaarsa qabdamoo hin qabdu osoo naan jedhanii waan kana ibsa kennuuf hin barbaadu. Jaarsa qabaachuunis dhabuun kiyyas nama biraa waan isa laallatu yookaan immoo waan isa rakkisu natti fakkaatu kun piraayiveetiidha kan kooti malee kan nama miti. Akkas jedheetiin yaada garwaan. Okay, Ustaz Mama biasa bilbila boni ya mo. Na bilbila? Mana bilbilu remar aku kaba jarti guddo bar. Itu nanti nggak amal aja, kau ni dulu nasi lagi ni muda terang kabda, gasen terlalu nanti sa, dubbi terang nama dor jira, pakum negara. Mama biasa bilbila mo, sen bilbila ma terbang kana kayak sedia kana kayak sedia lah, kamu sedihnya kan. Ani bilbila kan ko akka namni irratti bilbilee injira waan ta'eef gar tokkoon illee argachuu hin danda'u namni garuu yoo bilbilee isaaf bilbilli seenuu fi deemuu hin beekne. Maal jechuu barbaadde? Immoo kan keemammoo bilbila kallattii messenjeriin, telegiraamiin, waasaappiin isirratti bilbilamu. Kallattii qofatu irratti bilbilama malee messenjerii immoo waan akkasii. Kallattii immoo ati biyya alaa jirtan biyya keessa jira akka inni fardii hin qabne ni beektu. Inni immoo biyyarraa gara biyya kanaa bilbiluu ni ulfaata. Online isaaf irraa hiitemoo online namoota hundaatu? Namni kamiyyuu akkana hin arganne inni hidhe malee kan isaa qofa miti. Okay. Maa biyyaan kallattii sin bilbilu? Kanaadaa. Maa dhaamsa Kanaadaa? Wani jenna kolte immoo waan beektu jira bakka kanatti. Maaf kolte wani jedhu? Jechuun namoonni naa bilbilan illee yoo jiraatan namoota biyyoota guguddatan keessa yaani maaliif jennaan yoo biyyarraa kara kan bilbilame hedduu mallaqanii nyaata waan ta'eef iyyuu biyyarraa bilbiluun ni ulfaata. Isaanumaan jechuun barbaadina. Diyaaspooraa biyyoota gurguddatan jirantu si bilbila.
maybe yoo bilbilame jechuudha bartare. Aha, miskinni biyya keessaa kasilaa messengeraa fi waasaappiidhaan bilaayisii argatu kana irraa hiite warra qaalii baasee si bilbilu malee miskina walaatti giftee jechuudha. Yes, ani akkasittiin argama malee yani messengerii wanni data birrii 5 birrii 10 bilbilanii anaan argachuu xiqqoo isheen ulfaata. Taiba osoo ati bilbila san irraa hidhin dura isheen si bilbilu ture. Erguma isa wajjin olii kee baqa barii isaatiitti ofirraa hidhe. Kan jechuun akkuma nasitti bilbilee bitee ofa. Namoonni hedduun rakkisaa turan maybe hiikamuu kiyyas beekanii ta'ee hin beekne maaliif akka narratti bilbilan namoonni hedduun gaafa na rakkisanii baqa ofirraa hidhuu qaba jedhee murteessee. Qoy. Hundumayyuu ofirraa hidhe. Hiikamuu kan kee ragaan qabdaa dura. Ragaa online irratti dubbatee miti gaafa sana. Jechuun waan kan dhugumatti fan godha jechuun akkuma namni nama hiikutti caayatti nama keessatti firee yaammattee alii yaammatteetuma rakkoo kanaaf kanaaf ta'ee inni kudeema hiikuuf hin deeme jedhu si hiikemoo ofuma gasti namaa irratti aaree hiikeetiin jirgeessan ko. Ndee ani firri kiyyas maatiin kiyyas wanni hundi kiyyaa nama 12,000 ol ta'an jettee yaadda. Nama 12,000 irratti na hiikeemi reggeesse. Kun maatii kun bari dhiifamnaa godhe kun maatii miidiyaati malee bari maatii dhiigaati miti niqaan itti fayyadamus kan teekamus akka ragaatti namni alaallee numa ta'a garuu maatuma dhiigaan na fakkaata kanaaf hin jedhu. Maatii inni suni ol baasuun barbaadu waa'ee maatii. Okay, rakkoon it's normal. Ustaaz, salaam alaikum. Ustaz Muhammad, beekta? Ustaz Muhammad Bayani wanni ugguranii jiran uummanni koomantii isa ugguree jira bara. Koomantii. No, rakkee. Ustaz bari booniyyaa salaamtaa si gaafatte salaamtaa illee waan deebifnee fi dubbisiin kaa salaamtaa jiinii nagee gaafadhu simatti jirti. Maafiin salaamtaa asirratti gaafadha. Salaamtaa osoo ati gaafadhu hin jiin asiin gaafadha. Gaafate barbaadu keessaan hin gaafadha. Naa bilbiluun danda'u itti finjaa. Ni bilbiltaaf isa? Silaa naaf bilbila jettee sitti himti. Inoo si qofaa miti bar namoonnummaan biyya keessa jiran hedduu na bilbiluu hin danda'aniif irraa hin dheettee. Ustaaz jedha walii bilbilta nama si boliyyan? Namoota maaltu beekare maaltu nun gere maaltu naan gere. Walii bilbiltan isaa? Dabaluu dhabuu maaltu isaa hin gere. Wal quba qabdan edaa? Hin beekneen. Ani hin beekneen. Na quba qabette. Jechuun kaa'amma yoon bilbiluu barbaade yoon naga gaafachuu fedhe keessumaan hin gaafadha naan jette kontaaktii haallee jechuun akkuma nama wal beekuun na gootan ka'a. Isiillee beekta reebuu. Ammaati ajendaadha haarawa eegalu deemnira ta'u fakkaata. Agendaa miti wallaahi laazimi agendaa miti. Wallaahi agendaa hin jenne nama 900 jira seefi booniyyan dhugumaan walii ta'u waliin inni kaja usin irraa boruu feena. Ustaz akkuma rabbisan nutti fakkaatuma sheekaa siyaalannaa si qabanyaan ni beekta. Waan gaaffii ta'e mataan dhukkubsaa waan. Ati maaliif barti ati eekeetu hin fuune? Jechuun osoo ishinis fuudhee beeksisee dirqama miti bar fuudhuudhaaf isii kun dirqama miti. Ati rafi amma ati dubbii haasa'ullee dhiisiti hundaafuu Oromoo hin beektaa miti sagalee akka waa waraabbatu. Hamtuun dubbaneetis normaal intala islaamaatiin intala Oromootiin teenya waliin haasaa jirra kun waan dabre yoo fedha keessatti qofaadha deebiin malee waan kan dhiisuu dandeessan rakkoon qabu. Ammati maal jedhi jechuu feetere? Lakki ani osoo dhugumatti jechuun booniyyeen ni kan keetii bakka booniyyeen jedhamu jiru kan yoosan namni hedduulleen gaafa akkaatam ture yeroo sanitti shakkaatama ture sanumaan baruu fedhe siidaa nama osoo hin taane namni baruu fedhe hedduulleen ni jira achirra maallu jettanii iyyeetumaan sin gaafadhe yoo falleesseetu maqaan ni ulfeessa. Afaan Ingiliffaa stop jechuun beekta. Eenyuun beekee? Akkas maashaallah. Leetar ni beekta natti bakka. Amma jantaate waan si duuba jiru san. Waan si duuba jiru san haasa'eeti.
لا أمزاتي متى أنتي نو نتوقع نمات اللي جفا دوغا ويا نت لا أنا استي مامو بيان استي ويا نماتي متى توقفا نما توقو نموتو الردي بني واقع بتشونس يوخان جيجي جرامتي من عمي يعني أسون ياري متى يوشي أيه جيجور بادس جباد قرآن رد جباد بعد رد جباد كذي واجدته يوشي تيت آمو فيفا يعني نقول سدان بالبلد في خيسان جت ومسلات فارت ومقالات فارت مال كسينجة تيجي جرسوتي يا بيغيان pertama beasiswa kakak tuh roda di kabel Astagfirullah. ما أدري ما كنت تقول agenda di dia dong ما كنت تبغى أنا وين ما ترى ya ها وين أكون جريتي maluan rakon tamar الدنيا براتوتي هو بالبلتي وهي صلاة وهي قرآن من وانا كذا فمون بارا مدام برام بارا ma baratute dinjingga baratute qofati ma yonan ati ayin soda nama ati hasu itu kamal أي سودان جن لك sagale nama arab di sunal pakainya amala wae khiya ma pakainya wae Muhammad bayani suni dimakiya ay Muhammad bayan tibiya wae pakainya جاد لي بولي جي أستاذ خي سامبان أنقم ما تقول ya جاد لي بولي جي لا أستاذ ما هو بيان كي سانقم ما تنباني جا فمن دين نقول سنا فكات akana sinjani أكنا يا برا سويلا بريسو جرا بر أوكي Nggak boleh kong kamu? Sini nanti siliyu. بولي جي Ah, عمري كيف له mal. أستاذ ما بيان سنين سيارة ولي بالبلتاني برانك نور جرتاني سنغري Ustaz Ababu tana nanti kenul isiti unggota kana darbi mendena. Mana dah kepala, gua dah dapat yang peti kawetan, dah kepala orang orang sini tu. Gua ni dah bukta Allah ni kandang, ke daun. Ustaz nasi rahan ni orang sangka bani Allah. Wallah siapa tu serang tu. Maka ustaz lagi ni, kau ni nak pesa. Warri bakka Ustaz Abu tani waki. Ustaz gambitis na jettana waki. Wallah yang sangka bukan rakan ni orang jaru ni kan aku itu ni lu kaisa kawan ni kan naik ke dot. Tay. Nse. Wang kita ni lagi kalau mere dia betul tak, mere dia betul. Eh? Wang kita sana dia kita kena tempat kat luar kau. Flowery takka takka ol darbun isiti okan ungo okan wanni takka na kenni jedheni. Ustaz wasi kita lagi sih, boniyat. Hamza bayaz. जब्बाल उस्ताद ने इमाम बुसेबर नादर भी जवान गुद्दो ना करना है कमेंट ऐसा करते Wallahi, wallahi nak ada wallahi. Kan je wallahi. नादर पर जे वन्नी वर कब दिन साखन नाइन आखन नोफी Me isakan je kau dulu dah apa. Wallahi berres ni. Mere dia Darbi wan guddo na kenni haram. नाफ्तन नी वान गुद्दो ना करना है Ya Allah. wallahi lazim kan ni. Wallahi ma meri nak kan ni. Garu dulu ustaz kami tak teri pakai dia mulai ni tak teri entah tu. Garu tu nama tak teri. Dari gua me. Sa kenni ti inni nafa kenno. Abo makina di ma shay ustaz dah galak si mame boleh si. Wallahi galak si. Wala kata kecil singi si tadi betul ni. Muti ka betul tain darsi jangan kena di ma galak si. والله ये zero जब्बाल इनका वो कैसा क्या लगी सोमा? करना उस्ताद उस्ताद कोई। ने sana में करते Koi anak kan ustaz account di khidratin kan mo bakathe buetin isirahan. Comment na godi. Yo anagette ananan yo isi nanyi. mal gue tahu kan minta biji banget orang Bro, thank you bro kan jawab dulu ya kamu jadi. Akan boleh nangis teh chef. Akan ngetem gua akan petan itu. isa kan gift ron kan yorre zela jirtan sheekha kan gift ko makula ni daba Saya kan kau dulu. Ege padu. Boni jana meri di sekolah tengah ni udun desa kesini nak gudi amma ila gunangi sinyet. Ila bi tak kita khaisani kabda oso nu tisagaru
I love you jiin booniyyeedha. Achi booda waan qabnu sirra dadhaban. Kaameraan keenya guutuun uffuma booniyyeedha tol darbamaa eeguu jira maqaa maama beeyanii. Wallahi. Kaameraa walawwadatanii taa'u. Walawwadatanii taa'u jiranii gaafiin booniyyaa haa deebitu ustaaza maama beeyan biratti. Firaamboon. Gaafiin. Dhiisii darbii waan guddoo darbiif kan qabu barkeessaa waan dhabeef malee ustaazni aga kana garaan jabaatu. Wallahi laki ani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani nangas laki hanga inni. Wallahi kalau kerja kalau fani guru jir. Lagi fadu hanga syekh waan fade wanna jauh. Amma yoo sirra darbee booda waan biraan naan ja'a. Maaltu sirra kee naan jemman tanaawu. Yoo inni bakka tiyya bu'ii isii kiisiin naa godhi jeen hin kannaaf. No akkasumiti ati ustaazaaf kennita. Kalaas dhiifadhu gaa kanaafu erga akkas malee hin ta'u jette. Asir akkaanti teetira kannu. Darbii asirratti ana qaba. Okay. Firaamboon 500 irra darbe naa darbe. Qoya ati yaafun qabu firaamboon irraan si fuudha. Firoo 500 irra darbe. Qoya kiisiin kiinni si godhu ta'uu ilaalla. Baduutii amma dubbii nuti hin kaasin. Yoo waa godhuu barbaadde maamatu beeyaan irra godhii anaatu isaa godhaa jee kun oola. Kun namaa beeyaan agarta amma. Qoyaanis ittiin dabalaa qoy. Kunoo. Okay gaafii booniyyi akka deebisu tokko bajaan si gaafanna amma. Kuttu wal darbii yaamalle dura gaafii booniyya deebisu ustaas hayi. Amma gaataa wallee si hin. Akkana jetteetti waan silaa booniyya goonu asii kun godhattee wada booniyya bila godhu deemtan ta'u. Booniyya natti karaan jabaatu jetteemi. Unu amma gaa harka waa qabatee jira yoo garaa jabate asii booda walii dhimma Akkasitti wal hin taane ismee dubbiin laaqinii ashan giiftiidha waan ta'eef dhaabi. Haa usse. Akkam anaaf jedhanii sii kennanii bara ustaaz. Thank you hayyu. Hayyu namaa. Thank you so much hundi keessan ogaltooma. Thank you. 2,000 galchaan hime. Qoy. Wallahi darbina walii irratti waan duraan waan gooneef qabnaa waan sayyooti ta'ee jiru nuti. Booniyya nagaraan jabaatu jennee. Yoom jabaate ammallee ni kenna. Ini qaba wallahi sii kan hundee nuti. Yoo inni dide namni na dhungatu nama mashallah. Ay jaartii ishee kana uummata mana kiyyaa biloogiin godha dhabbee sana kaasin osoo inni nunga jiran jiru. Yoo inni dide moo. Walla. Allah ya jira. Allah. Kiyu, thank you. Ayu, ulfaadhaa sillachuu. Amma dhagaye booniyye. Sumaatu jaartii mama beeyanatti beeka malee mama beeyan jaartiin qabatte hin beeku. Ifin dara. Seenni Allah wajoolleen faamiliin teenya hedduu jira akka. Wallah galatooma. Nu hedduu ni jala jira maashaallah. Okay amma abdii irraa murti moo irraa murre natti. Abdii irraa murti moo irraa murre. Eenyurraa. Gara laafina amma beeyan ji'a meeqa boochisaa baatee ni amma gara jabaatee jira argattu asii booda naama. Kutee jira saatiin sun. Boo'ichi maal rakkoo qaba si boo'icha bari imimmaan bar bishaan maal rakkoo qaba yaani. Maal jettee? Imimmaan bishaaniin siin jee maal rakkoo qaba boo'ichi. Imimmaan sun akka laafu bu'aa? Dafeen buusaa ni turaa? Ndee ati amma imimmaan ishee kaasan gatii dhorkuufi? Qoy namni tokko yoo gara laafessi namni tokko bakka dafeetuma amma ustaaza yoo argite dhugaa gara laafessadha bakka wanni
Bakka wanni ta'e amma namni rakkataayyuu namni booyyuu yoo itti dhufe ni bu'aa beektee. Okay, amma kana godhu ayyee dhageeffadhu. Mamma beeyan garaan jabaatu keessaa qabaatu puush na godhaa nun jettee puush godhii jenneetiin nutillee maasheeticha puush goonee amma mamma beeyaniif carraa tokko nu kenneef bilis. Yoo keessaa qabaate puush haa godhu yoo keessaa hin qabaanne immoo keessaa yoo si puush hin godhe immoo puush sin godhu haa jedhu ani makiinaa deemtuun hin darbu dhugaa. Haa jedhu yookaan dhungadhu oh my god amma laal keessa kutee bakka bahuuf yoo guuttachuun deemaa qabu awwa sheetii bakka tanaan ka'u wallahi yoo inni dhungan aan dhungadhee fudha beeka wallahi fudhata siifin kan naanu bakka carraa warra qabu taate yaa qoy richaarji godhu kutee bakka itti haasitee bukoe qophaa'e tankasu guuttadhu ati dura qurxummii amma makiinaa diimaan si kee bal'abee kadhates yaa dhungoo isaa qabate dhungoon hin ta'u yoo inni dhungoon kufee ati qurxummii hin dabarta. Boni je, wali galle met? Wali galle. Sheekh ada was deebi'a. Daqiiqaan keessan hin jiru.